Kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa qophii keenya faana Keelloo jedhu guyyaa har'aan humnaan dargaggoota gara humna waraanaatti affeeruu mootummaa ilaalchisuun qophii qindeeffannee isin biraan geenya. Qophii kana waliin hanga dhumaatti nu faana turaa jechaa qophichi kunooti. Keelloo Miidiyaa. Oromiyaa keessatti dargaggoota humnaan qabanii waraanaaf qopheessuun haalaan jabaataa ta'uun barameera. Oromiyaa godinoota hunda keessatti fedha isaanii malee murnoota hawaasaa addatti ammoo dargaggoota humnaan ari'anii gara mooraa leenjii waraanaatti guuruun ammallee jabaatee itti fufee akka jiru karaa adda addaa mirkanaa'eera. Waraana dhaabbataa, gaachana sirnaa, milishaa, farra riphee lolaa, humna addaa fi kanneen kana fakkaatan mootummaan maqaa dhahatu keessatti dargaggeessa hanga qonnaan bulaatti uummanni fedha isaa malee goomsa adda addaan akka hiriiru, leenjii loltummaa akka fudhatuu fi maatii irraa gaadiinu meeshaa mootummaa baatee akka jooru gochuun ifatti mul'ateera. Fedhaa fi jaalala ofii loltummaaf hiriiruun fedha abbaati waan ta'eef inni kun rakkina hin qabu ka jedhan hawaasni dhimma kana irratti kanneen yaada kennatan humnaan nama qabuu fi sodaachisaa fi doorsisaan hiraarfachuun garuu abbaa hirrummaa ta'uu isaa hubachiisaniiru. Uummata addatti ammoo ka'imman humnaan waraanaaf qopheeffatu mootummaa ilaalchisee miidiyaalee idil-addunyaa akka BBC fi Ameerikaan tibbana qorannaa gahaa ifa taasisaniiru. Mootummaan dargaggoota humnaan gara waraanaatti oofuu akka dhaabus tibbana Ameerikaan gaafachuun ishee kan yaadatamu. Dhimmi kun haalaan yaaddessaa keessumaa dargaggoota irratti kan xiyyeeffatu akka ta'e dargaggoota akka bineensaatti ari'anii qabanii waraanaaf qopheessuun mootummaa sarbamiinsa mirga dhala namaa keessaa tokkoo fi saamaa ta'us duukuma hubachiifamaa jira. Dhimmi dargaggoota humnaan qabanii leenjii waraanaaf mooraa leenjiitti guuruu kun amma dhimma hawaasaa isa guddaa fi miidiyaalee jajjaboodha jedhamanis xiyyeeffannoo argatee irratti gabaafamaa jira. Kanneen keessaa tokko dhaabbata oduu Ingilizii BBC yoo ta'u, BBCnis gabaasa isaa dhiyeenya baaseen Oromiyaatti dargaggoota humnaan qabanii leenjii waraanaaf qopheessuun mootummaa PP dhugaa ta'uu maatii dargaggootaa irraa odeeffannoo funaannachuun gabaasa bal'aa dhiyeesseera. Maatii fi jiraattota wabeeffachuun Oromiyaatti dargaggoonni hedduun dirqiin leenjii loltummaatti geeffamaa jiru jechuun gabaasa ka dhiyeesse BBC'n yeroo dhiyoos dargaggoota karaa fi geejjiba irraa humnaan fuudhanii gara leenjii loltummaatti geessuu irraa komii hedduun nagaamaa jiraachuu hubachiiseera. Hojjettoota mootummaa dabalatee dargaggoonni karaa irraa humnaan qabamanii gara iddoo leenjii waraanaatti geeffamuun maankuusaa yookaas magaazina garaa garaa keessa kaa'amanii jiraachuu isaanii maatii namoota qabamanii fi kanneen dhimmicha sirriitti keessa beekan irraa odeeffachuu BBC'n gabaaseera. Mootummaan Ameerikaas gabaasa baaseen Itoophiyaan dargaggoota umuriin hin geenye humnaan qabuun loltummaaf yookaas gargaarsa loltummaaf itti dhimma ba'uu akka hin qabne gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa US Itoophiyaatti humnaan nama bakka biraa geessuu ilaalchisee gabaasa bara 2025 baaseen mootummaan Itoophiyaa daa'imman seeraan ala leenjii loltummaaf yookaas deeggarsa loltummaaf akka kennaniif leenjisuu dhaabuu qaba jechuun waamicha dhiyeessuu isaa BBC'n gabaasa isaa kana keessatti yaadachiiseera. Godina Arsii Lixaatti hojjetaa mootummaa Hakiima Loonii ka ta'e maqaa Masoo Badhaasaa jedhamuun sadaasa bara 2025 maatii isaa magaalaa Shaashamannee jiran biraa dhimmaaf gara Adaamaa deemee achiirraanis iddoo hojii isaa osoo deemaa jiru akkuma bu'een humnoota nageenyaan qabamuu fi maankuusaa bakka dargaggoonni hedduun Oromiyaa bakkoota garaa garaa irraa qabamaniitti walitti qabamaniitti akka dabalame ifa godhe. Dargaggoonni hedduun magaazinatti naqamanii poolisaa fi milishaan eegamuu ka jedhe namni BBC'n dubbise nama qabuu yoo barbaadan sababaa hin jirree fi quubsaa hin taane barbaadanii ittiin nama akka qaban dubbata. Badhaasaan jimaata sadaasa 14 ka to'atame yoo ta'u akkuma qabameen firasaa magaalaa Shaashamannee jirutti qabamuu waan barreesseef firisaa guyyaa itti aanu sadaasa 15 gaafachuuf gara Adaamaa akka deeme BBC'tti hime. Godina Arsii Lixaatti Hakiima Loonii ta'ee waajjira fayyaa irraa akka hojjetuu fi abbaa ijoollee lamaa ta'uu isaa kan himu jiraataan kun bakka ilmi obboleettii isaa jiru waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa irraa erga dhabee booda fala biraa soquun poolisoota kadhachuu jalqaba. Poolisoota balbala waajjira mootummaa irra dhaabbatanitti siqee gaafannaan magaazina daaddaa jedhamu jiru achi dhaqii barbaadii waan ittiin jedhaniif
gara magaazana namoonni hedduun itti walitti qabamanii akka deeme dubbata. Mankuusaa adda addaa kan magaalaa Adaamaa Ona Dagaagaa keessatti argamu yeroo dhaqu milishaa fi poolisiin paatrooliidhaan waan eeganiif itti nama hin dhiyeessan jechuun fira isaa dubbisuuf rakkataa akka ture dubbateera. Kadhannaa yeroo dheeraa booda fageenya irraa akka dubbisu hayyama argachuu kan himu firri badhaasaa kun dargaggoonni 350 ol ta'an mankuusaa magaalaa Adaamaatti argamu keessatti walitti qabamanii akka jiranii fi hedduun isaanii godinoota Oromiyaa adda addaa irraa qabamanii kan dhufan ta'uu poolisoota mankuusaa sana eegaa turan irraa odeeffachuu ifa godha. Dargaggoonni hiree argatanii wayita qabaman bilbila harkaa isaanii jiruun dafanii qabamuu isaanii maatii beeksisatan muraasni qabamuu isaanii maatiin nagaa malee kanneen osoo qabamuun isaanii hin baramin bakka hin beekamnetti dhokfamanii achirraa ammoo gara mooraa leenjiitti geeffaman lakkoofsi isaanii haalaan guddaadha. Maatiin ijoollee isaanii eessa buutee barbaadanii dhabanii fi hiraara ji'oota baay'een booda hafuura isaanii dhaga'an baay'eedha. Jiraataan magaalaa Finfinnee maqaan isaa akka dha'amu hin feene biraan madda oduu kanaa BBC'tti akka himetti hiriyaan waliin hojjetu hojiif osoo deemuu magaalaa Shaggar laga Xaafootti leenjii waraanaaf akka qabame hubachiisa. Lamaan isaanii bakka hojiitti wal baruu fi ganama iddoo hojii isaanii deemaa osoo jiranii bakka geejiba irraa qabatan bira utuu hin gahin humnoonni nageenyaa laga Xaafootti qabu himuun erga to'ataniis iddoo itti dargaggoota hedduu walitti guuranii gara mooraa leenjii waraanaatti geessanitti dabaluu odeeffachuu isaa dubbate. Keessumaa magaalaa Shaggar kanneen akka Labuu, Sabbata, Buraayyuu fi laga Xaafoo fa'aa irraa dargaggoota karaa irraa humnaan qabuun leenjii waraanaaf gara waraanaatti erguun baratamaa ta'uu jiraataan magaalaa Finfinnee kun dubbateera. Wayita biyyattiin waraanaa fi siyaasaa muddamtee nagaa fi sabatiinsa dhabuun hamma camaa jirtu kanatti mootummaan paartii badhaadhinaa bifa kanaan dargaggoota guddina biyyaa fi hawaasaaf utubaa ta'an bakka arge hundatti akka bineensaatti adamsee qabuu fi waraanaaf qopheeffachuun daandii abbaa irrummaa qabachuu isaa caalaatti yoo mirkaneesse malee dhibdee biyyaa fi uummataa goolaa jiruuf furmaata argamsiisuu hin danda'u. Kanneen BBC'f yaada isaanii kennatan haala dargaggoonni Oromoo keessatti argaman ibsaa jiran keessaa jiraataan godina Wallagga Ba'aa maqaa ibsachuu hin feene ammoo isa tokkodha. Obboleessi isaa barnoota fixatee hojii barbaachaaf gara magaalaa deemetti milishootaan to'atamuun gara leenjii loltummaa akka geeffame ibseera. Namni biraa jiraataa magaalaa Shaashamannee ta'e BBC'f yaada isaa kenne biroon nama akkuma isaa nama jalaa badee iyyaafachuu waajjira poolisii iyyaafataa ture waliin wal arganii bakka dargaggoonni hedduun qabamanii kaa'amanii jiran mankuusaa adda addaa jedhamu waliin deemuu fi yeruma sana dargaggoo waliin deeme kana milishoonni siin iyyuu si barbaanna jedhanii qabanii akka itti dabalan saaxileera. Dargaggoota karaa irraa akkuma fedhaniitti qaqabanii hidhattoota mootummaa keessaa adda dureen milishoota ta'uu kanneen yaada kennanii wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Naannolee kamirrayyuu ammoo addatti Oromiyaa keessatti namoota humnaan karaa irraa bakka dargaggoonni itti walga'anii taphatan kanneen akka mana puulii akkasumas geejiba irraa qabuun gara leenjii loltummaatti dirqiin geessuun dhiyoo kana asirraa deddeebiin dhaga'amaa jiraachuu isaa ifa godheera. Namoonni keessumaa dargaggoonni bakkoota garaa garaatti humnaan butamuun leenjii loltummaaf geeffamaa jiran irratti komii dhiyaataniin wal qabatee Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa dameen Oromiyaa gaafatamee dhimma kana irratti yaada kennuuf ayyamamaa ta'uu dhabuu isaa BBC'n gabaaseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa jalqaba bara 2025 keessa gabaasa baaseen humnaan dargaggoota gara leenjii waraanaatti galchuun dhaabbachuu akka qabu gaafatuu yaadachiise. Goleelee Oromiyaa godinoota kanneen akka Wallagga, Jimmaa, Arsii lameen, Baalee lameen, Gujii, Boorana, Harargee lameen, giddugala Oromiyaa godinoota Shaggar kanneen akka Sulultaa, Sabbataa, Burraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Galaanii fi bakkoota biraatti sadaasa darbee qabee uummata hojii fi barattoota barnoota abbaan daandii irratti eeguun qaama hidhateen ukkaanfamanii mooraa leenjiitti akka geeffamaa jiran eerama. Bulchiinsa mootummaa badhaadhinaa jalatti ooltii bultii hidhamnee jaarsaa jaartii fi dargaggeessi bahee galuu dadhabee jireenyi dhabamee qe'ee keenya irrattis jiraachuu dadhabnee humnaan mooraa waraanaatti nu guuraa jiru jechuun uummanni irra deddeebiin himata. Sirna kana jalatti biyya jireenyi qaala'e jiruun dhabame jiraachuun dadhabame keessatti akka lammiitti jiraachuu miti akkuma namaattuu nama taaneeyyuu jiraachuuf dadhabneerra jechuun uummanni haala ulfaataa keessa jiraachuu isaa irra deddeebiin himata. Egaa dhaggeeffattoota faana keelloo qophiin torban kana qabannee dhiyaanne kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenya biroo waliin turtii gaarii.